irrannaa dawwalii waan inni ta'e garteemi ammas garsiisa hattuu jaalalaan magaalaa kana guutuu ellaanni dhibbarra bee tanarra bee dhalaan guutuun jala maraattee isii achitti dhiise isii miskiina isaa jettee dhiiramee gadhiiste isaa jettee tajaalatu dargeessa dhibbata akka tafoolu takka qofa. yoo fi duba waliin ta'ino. Waliin ta'in naan taane kalaas. Namni kophee isaa taate uffata harkuutu isaa taate uffata namni. Ajjee yoo isaan ta'in gartee miti maaf nagayaan hin shanya'in. Kalaas naan taane akkana nuuf ati waliif hin taanu jee osoo inni dhugaa gurra buuse amma deemtu dhageessee barisee. Ka inni aruuza godhachuu deemu saalaa hunda hireessuu deema. Beellamni hundi qabame isiin namaa biyyee isiin namaa miti ayyee. Mee wanta kanas gaafa dhaadhaa dhageeffadhu hin looliniiti. Way maallaqa sii irraa fuudhee maallaqa siitiin kan maahireesiitiin taphata qaadhimaama geeti jenni namni gartee miti isii bira bobba'u hin jiru. Ayyee ammaan tana maahireesiitiin taphata ree. Bar eeqa qaadhimaa siitii jaanii namni bira bobba'u hin jiru maallaqa sii kan irraa fuudhee isii irraa nyaatee jiramu. Inni kun kan inni waan kan godhatu maallaqa masaatii. Ani amma isuma qofaan fedha isa naa dhiyeessuu baannaan immoo imbe waan keessin jiru. Ana yende jechuuti yoo maallaqa irraa qabaata yoo waan fedhe irraa qabaata waan isiin irraa qabdu naatu jettuutu isii jedhee isin kabalaati. Magee waan waa'ee ati maal kabalta naafiisaa wal harka wal nu agarsiisa. Maaliif wal gartan? Maaf wal gartanii ma hattummaa harka wal keessaa qabdarree isin lachuutu harka wal keessaa qabdanii. Harka kamii wal keessaa qabda? Wal keessaa qabda maa wal keessaa hin qabne ammaa fi sii dheessa jechuun maal jechuudha. Yaani eeqa inni kun amma fi ati amma wanni isaan dhufteef يعني أروز ما ساهنا بليش وبيات أمله أما بودا قرتيامي دوان نجي عنين قرتيامي نجي عن ناديه سان نجي عن نما خنا كم زي يتودا بوني خرب را فيجي بوني أكنا ما قرتيامي نما خنا وتكاندو بسني مليون تانية إلى أما بوي ولا جرتي ربتيه بلان جرتو ليش نبتا إني أكيد أسباس وبنان أما ليش كرا بدي أسيتافي سودا هاي أما أنت الله داك هاي من رابطو ناقرتا يدوبا ناقرتا يوم ميلا خيتي فودوتي وليس هيدو بدنا والله وانت كان انغوتو تمام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جالكم توتا في ودتو كنيا ارانتا نغا ونين كبدي سي دفه akasuma waan adda addaati waan nuti tijirulle isinille numa beeytani asanuma fi ajiditille akasuma arra wanni isini kabadde isini dhufe mageelle narranta na biran jiru qobaati yaan jira kanarraagaa inni sarragaa akkuma quba qabdan waan inni irra jirugaa ni beeytani akkasuma yaaqi namaatu laadhaa jiraate akkasitti eenyu bani ana sena yese salaam alaykum wa alaykum salam sen naga yese sen yada sen yirtani maal isarta bakkuma jiru dhufne wallahi kan aye ortiga da asbata yaadis ortiga da hadi aye dulla no hettu darramanni num fuudu tiga taayne maali du wanni ula akkana mano jingre fedeti ula dib godana bare site ma dib gore ni maali yonda de maali udan bantani yero takatti maal kese dokoy fatani jirtan o moni dokoy fennu mati jira namni yechunga deetuma ana yo yelle ana gizeme kan dere mana kana maali dimman qabu asira dimman qabu mage garte magera mage du garte mage maali barbad agarte singe bar fatala Nagare fatala ma fi lolle ma tu lolle videdu ma fi lolle esi jira sinje barnati bakayrum beqwan be khumma di mana hejra ri watana undai nabira dubayni dufetuma de wale dufeti mus bakayni jiru nati ba khalas isam barbada fatala hattu sababni yani tasgabai wanni isa barbadu yonatinte dugada yo fede reti sida wala yo fede mo ajerna da wala khalas irna bil amma Amai. Oson galtemi ashkara sitti fidee isin topsini amma irna da wala nage qabdame sababa sana imi qaba sababa sana takatakaani sitti ma obbaleti je dura wal jaalatani turan amma tanammo ka isin wal jaalatu kaysa bakka garteemiti amarti khaaye fi waame qawlin dawarsani askara gale amma tana fuuduf deema akkana kan aruuzi da hono asdeemu jira hanina ni hiriyotan ki hundo garteemi obbaleti je kana cida qabdi je wa hundo qophee fadee jechuudha isille hamile si eege fi isin gammachuudha waame qabtatte qophooyte jirtu amman tana garagalee eenyu ta'e inni fuudhu deemu son eenyu irrannaa bilbile amman tana yani ati jechuun inni eenyutu yani yoon jaalatiin hin jaalanne khalaas tinaaf hin taane hojjeen dirqama itti ni hiiti isin qabdee hiiti amma sanii bar qabdee hiiti miti sanii miti kanin je
Ammaati nabira jiranis esan gaba. Walumaa galatti saayiba keetii miti. Saayiba jedhu waadha inni. Hayyee irra naa dawwali namaa si barbaada jeeni. Anaaf isaa wal fahama. Gaafa nama si barbaada jeeni inni kun bar amma na dhageessa. Hayyee maaliif namaan taphata? Maaliif namaan taphata? Maaliif namaan taphata? Yaaki maaf namaan taphata? Maaliif obboleetti jala taphata? Isin xiqqaaraadha. Obboleeyyan meeqa keessa qabdi bar nama meeqa duuba jira bar yoo hin jaalatti hin jaaladhu maan jiin. Maaf hin jaaladhu kalaas naaf hin taane hojiin ifirratti hiiti. Irra naa dawwali naaf isaa wal fahama. Amma nalageeffadhu ba irratti si dawwalaati dhugaadha inni illee narraa hajaa wayitiif deema nalageeffadhu nama bira deema si galee inni amma ifiifuu waan biraarra jira. Waan biraarra maal jirare maal cidharra jira gaa aruusarra jirare. Aruusarra jira hayyee maaliif taphataan obboleetti jira. Maaliif taphataan. Yaani namni Gizee meeqa ilillii fidee fi gizee meeqa akka nama jaalatu ifa fakkeessee aruuzaan qaba ani geelatan kiyya namaa hin afeerin hin jiru namaa hin afeerin maal hin jaalame isaan saniinuu naa dawwali yookaan naa bilbilina kan yookaan raqaba isaanaa. Atamanaaf dhutti moo isaa dhutti? Isaaf hin dhufe isin lachuutu wal keessa harka qabdan wannummaan itti eenyuuttee naa loltuufuu garteemi akkaan finaansanii dhufe beeyta. If dura lolina. Naa kan yookaan akka ati sanii dhufte an maalittiin beeka beeytee lolte haawulaan irratti nu wajji kireeffatanii jettee wanni ati loltuuf maalire nagee ammaan ati wallaa yoo inni agartee miti ana jalaa bahe ati mataa kee sindiisuu dhageesse sindiisu'ee awwayni si duba hordoftoolee akka isin wajjin jirtan garteemi ni murteessa haa murteessu wajji jirtan as baasuu qabda saa'iba kee as baasuudha qabda. Yohaan obboleessaan qabaanu tamaa. Sanni murteessanii banniin beeka. Kanarraa immoo waa'ee isaa jechuudha antaneen hangaarraa qoddannu qabu malee isaan jaalala kanaa nan galchu. Hayyee isa qofa wal nu agarsiisini garamaa kana. Amma raqama isaa irratti si dawwalaati na dhageessa. Hayyee. Jawwaala kiyya gamas jira jawwaala kiyya bitee irratti dawwala yoo san hin ta'in. Amma irra naa dawwalii waan inni ta'e garteemi amma si garsiisa hattuu kana. Hattu jaalalaan magaalaa kana guutuu eelaanni dhibbarra bee tanarraa bee dhalaan guutuun jala maraattee isii achitti dhiise isii miskiina isaa jettee dhiiramee eega dhiiste isaa jettee tajaalatu dargeessa dhibbata akka tafoolu takka qofa yoo fi duba waliin ta'ino waliin ta'in naan taane kalaas namni kophee isaa taate uffata harkuutii isaa taate uffata namni ajjee yoo isaan tahin gartee miti maaf nagayaan hin shanya'in. Kalaas naan taane akkana nuuf ati waliif hin taanu jee osoo inni dhugaa gurra buuse amma deemtu dhageessee barisiise. Ka inni aruuza godhachuu deemu saalaa hunda kireessuu deema. Beellamni hundi qabame isiin namaa biyyee isiin namaa miti ayyee. Mee wanta kanas gaafa dhaana dhageeffadhu hin loliniiti wayi maallaqa sii irraa fuudhee maallaqa siitiin kan maahireesiitiin taphata qaadhimaama geeti jenni namni gartee miti isii bira baboo hin jiru. Hayyee ammaan tana maahireesiitiin taphata ree. Bar eegaa qaadhimaa siitii jaanii namni bira baboo hin jiru maallaqa sii irraa fuudhee isii irraa nyaatee jiramu. Inni kun kan inni kun waan kan godhatu maallaqa masaatii. Ani amma isuma qofaan fada isa naa dhiyeessuu baannaan immoo imbe waan keessin jiru. Ana yende jechuuti yoo maallaqa irraa qabaata yoo waan fedhe irraa qabaata waan isiin irraa qabdu naatu ibsuutu isiin kafalaati. Magee waa'ee ati maal kafalta naafiisaa wal harka duwwaa wal nu agarsiisa. Maaliif wal gartan? Maaf wal gartanii maa hattummaa harka wal keessaa qabdarree isin lachuutu harka wal keessaa qabdanii. Harka kamii wal keessaa qabda? Wal keessaa qabda maa wal keessaa hin qabne ammaa fi siidee isa jechuun maal jechuudha. Yaani eegaa inni kun amma ati amma wanni isaan dhufteef yaani aruusummaa isaa kana balleessuuf yaatan malee wanti isin yaatanii waan biraati. Amma booda garteemi. Duraan nagayaan garteemi. Nagayaan naa dhiyeessaa nagayaan nama kana akkami jee jechuudha. Boonee kara biraa fiigee boonee akka nama garteemi nama kana takkaan dubbisanii milyoota nya ilaa amma booyuudha jirti. Rabtee bulaan jirtu. Leeshi nama taphata. Inni ati as baasu baannaan ammaan ashkara bideessi cafee suuta. Hay ammaan tagallaan daafti. Haybira raabtu. Na agarta yee duba na agarta. Na agarta yoo miila keetiif dutee walis hidhuu badda. Wallahi wanta kanan gootu. Tamaamayyee hot deemnu. Yaa hordoftoota kiyya har'a waan ajaa'ibaan na mudate wallahi billahi baay'ee takkarreeffadde kanarraa egaa awwanni kana agartee jechuudha natti dhuftiyyee yookaan narra geessijee hin eeyne akkuma gartee jechuudha mageen irra nama bira deemee osoo gartee jechuudha kaameraa kaayee isinii waraabaa jiru dhuftee alaa wayii alaa dhuftee akkanaa mageen eesii raattee na gaafatte akkasitti hin jiru jeenii jechuudha wallahi dubbii gartee jajjabaadhaan gartee asii kaatee jechuudha kaatee narraa kuttee jechuudha akkasitti
mageerratti illee dawwalii naan jetteeti mageerratti jechuudha jawwaala dho'isee jechuudha jawwaala ol baasee nin dawwalallee jeetiin jawwaala bakka baasuu dhiisee yoo nama lafaa ka'ee isa kanarra dawwale bakka inni jiru bakka itti dheeyitee jechuudha akkasitti kanaafuu dho'isee kunoo hordoftoota kiyya jawwaalillee kunoo harka jira inshaallah nama inni bira deeme yookaan jawwaala isarratti nama inni biriiru san irratti inshaallah laalaa dawwalee akkasiin eeggadhu nama si barbaadaa jira har'aa magii jeeni inshaallah hordoftoota keenya jawwaalli isaallee illee akkasuma cufaadha dalagu jawwaalli magii jechuudha akkasitti mucaa tokko gartee kan inni wajjin irra deeman tokko biree yoo jiraate sagalee qabaaf inshaallah akkasitti namni gartee inni wajjin jira ji'a yaadu mucaa hawwii tokko bira wajjin bira dhagaa yoo asila jechuudha akkasitti inshaallah sagalee irra qabeetiin amma garuu ammaaf saba harallee jiru waa hundaafu sagalee qabaaf. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kam nagaa fayyaa jirta hawwi aboo yoo mageessi biriiraati na dhageessa namaatu barbaadaa jiraati of eeggadhuu jahiin hararraa magee wallaahi yoo billaahi anoo irraan tana dhufeetiin asinna dhufaniitiin jechuudha feetaa naa fidanii akkasitti jechuudha mageerra dawwali yaanii jawwaala hunda jalaa dhoosee akkasitti narraa qotanii of eeggadhu jahiin wallaahi dhaadataa jirti obboleettii gartee isaa jecha maraatu jirti maal jettee dubbattee jirti. Akkasuma mageedhaa du'aayii godhaa fi inni qabsiiseetteeti isatti gartee jechuudha dhaadatutti jirti anillee waan hin danda'u garuu biraan jira inshaallah amma immoo garuu gaa asiinuu viidiyoo tana osoo jaaladhee osoo hin ta'in anu maaltu natti dhufaa jeetiin viidiyoo tana isiniif waraabaa jira maaliif yoonni fi tarii waa qabattee deemtellee hin beeku yaada joofiin jechuudha kanatti ol seene gaa dhaluma silaa inni na biriiraate gaa waan asitti har'a silaa wajjin jiraanne waan naaf isarratti ta'u gaa rabbumaa beekaa. Akkasitti inshaallah du'aayii godhaa fi inni qabsiisaa obboleessa kiyya hundatti himeetiin jechuudha nama gartee as keessaa fireedduu qabna isa kana waan isa goonu waan inni gartee jechuudha takka ilmi namaan argin isa agarsiifnaa jettee jirti gaafii yaa wallaahi dhalaan gaafa gartee namaa ol kaate abbaan fedhe gaa hin danda'u yoo fedhe dhalaan takka yaa obboleessa sodaadheetiin jira wallaahi kunoo zayitii fa'aa kunoo namarra naquufaa jira. Namni waan jaalatu dhabe akka naman goone hin qabu asiitiis namni osoo taa'aa jiru yoo dhufee akkasitti asiitiis irra naqe mee hoggasan goota kamtu nu fuudha mee isa seenna akkasitti hordoftoonni gartee jechuudha magee warri magee hordoftan warri isaanillee walitti dhiyeenya qabdan na dhageessanii barbaadamaa jetta jaadhaaniiti akkasuma miseenjeraan haa ta'u waasaappiinis haa ta'u barbaadamaa jirtaa jaati waan dandeessaniin isattillee himtanii akka inni gartee if eeggannoo godhu dhaamsa godhaafiin isin Oromootiyya anammoo garuu gaa na bira dhufe malee nama inni kun gartee jechuudha bira deemees inshaallah ganuma bara malee bakka inni jiru beeku akkasitti du'aayin naa hojii godhaan isin Oromootiyya bakka jirtanii du'aayin na bira dhaabbadhaadha anillee nagaan danda'utti tattaaffiin hin godha dhaamsa kiyya kana fakkaata inshaallah hanga walitti deemnutti nagaan naaf turaan isin jaa.